السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمع كم جرتن كبجمتو توردفتو تماتي channel سيروتوب بكافي كلتي جرتن هندت نجيني ربي قداني سناقو سنين زدا كبجمتو توردفتو تكي نموني channel كنا فارات تن سبسكرايبي قدا فيديو كيو سنت تقول لايكي قدا يادك أبدا كومنتي جلت نبرسا سنين جدا حر سينا جايباتي كبدي سنين وفي سينا كن اللي ما إني يوكا جتن تاي مالا دبرتو تات قافة كوناميتشي وهي دبرتي مالا دبرتو تا كان في أجدت qoradhee baradhee fixa jedhee biyyaa bahe. Biyya tanarra deemee biyyatti hunda waliin ga'ee dubartoota hunda waan silaa mala qabdi jedhan hundarra baratee deebi'e. Gaafa deebi'ee gara biyyaa inni kalaayee tiniin jedhu karatti namitti wayitti dhufe. Itti dhufee tiniin jennaaniin bakka eessaa dhuftanii abbaa ebaluu jetteen namitti wal beeti warra biyyaati. Bara akkatti biyya nama biyya biraarra deemee dhaqee addunyaa tanarra bakka eegas mala dubartoota baradhee fixee galee jetteen. Amma mala dubartoota fixaniire jetteen fixee jedheen. Amma eegasii bakka maarree koota amma lafa fagoo waan dhuftaniif dadhabbiillee qabdanii gortanii buna dhuydanii akkasitti waa buna dhuydanii galtanii jetteen. Hayyee jedheen tolgoreen karaa lafa dheeraa deemee tiniin dadhabe jechuudha. Yoo itti tolgoree tiniin jedhe bakka amma teessiftee nyaata itti kennitee buna obaaftee geessitee aannan qicceefit namittiin gabbaatee tumaan iyyaan saqilitti goote abboo ani badee nareebaa jettee bara. Yoo namittiin akkana jette ormi waan qabu guurate warri ollaa ka qabu billaa ka qabu eeboo ka qabu albee guurate itti yaa'e. Yoo fiigaa dhufannu bakka amma namittiin wayita namni fiigee kalaa argite namicha lubbuun kokketti galte ka. Maalumaaf namittiin kun natti iyyiti ka jedhu. Amma bakka eegasii namittiin asuma achu taaltetti jazbaa amma yoo akkatti sitti dhufan waan ati giddiin na qabatte seehanii si ajjeesanii akka nama gaggabeetti lafa dha'i jette. Namicha achi utaalee wap jedhee lafa ciisee gorora gadhiise lafarra. Eegasii amma bakka inni gorora gadhiisee jennaan eegasii namittiin amma bakka wayita ollaan dhufanii jedhan ani baddee waan qabdaniin naa dhaqqabaa beelaa fi dheebuun lafa fagoorraa dhufee kunoo balbalatiyya duratti ga'e akkuma nyaataaf dhugaatii na gaafateen gaggabee lafa dha'e jette. Namichi korrisuu jalqabe ciise. Eegasii bakka amma namichi haa jedheetiin akkatti ilaal gaggabee afaan kana darbe ciisa gororra afaanii funyaan erga gargale dharaabee kaasa. Eegasii bakka ree akka ta'uun qabu mala isiin jetteen kana yoon fayyadamin bahuu hin danda'u nama kana jala. Eegasii bakka amma ta'aa nam biyya itti qabee bishaan itti naqanii jedhan amma bakka wayyaa'ee akka nama gartee gaggaba baayfatee wayita aanan dhugee geesse lafaa ol ka'ee akkana achi bakka harka gamaa gamana qabatee warri mana ollaa mana ol naa seensisaa jetteen namitti ol seensisanii fi jennaan bakka amma in teessisanii siree gubbaa bakka amma wayyaa'e galatoomaa isinillee jetteen galaa bakka ofirraa deemaa amma waa takka hin jiranii innillee fayyee jetteen. Hayyee jedhaniin warri ollaa bakka biraa galataran ka. Taranii jennaan achi bakka amma fixeeree mala dubartootaa jedheen. Yaa abboo na dhaga'i. Akkasitti bakka eegasii fixeeree mala dubartootaa jennaan abbaa yaa haadhatii mala dubartootaa fixuu dhiisi walakkaa isa hin baranne jedheen. Kanaafuu namichi kun mala dubartoota kana fixe moo finne jettan isin. Akkasuma ammoo dubartii moo dhiiratuyyuu irra mala qaba jettan. Yaada qabdan komentii jalatti naa barreessaa isiniin jedha. Chaanaalli kun haarawaa akkasuma ammoo tuyyuu waan eegahu irratti hin hojjetiniif gara waggaa tokko taa'eef momtaazeeshinii gartanii waach haawurii narraa kaaseetiniin jira. Kanaafuu viidiyoo kana baay'isaa naa daawwadha. Akka gartanii sa'aatii bareeda inni naa kennu naa taasisaa isiniin jedha. Viidiyoon akka kanaa yoo isinitti katolu ta'e fuulduraafis seenaawwan babbareedaa akkanaa qabadheetiniin isinii dhufa. Chaanaala kana sabiskiraayibii godhaa. Yaada qabdan komentii jalatti naa barreessaa. Waan beeytan sammuu keessanirraa waan yaaddan waan gaafii isinitti ta'e akkasuma ammoo tuyyuu gartanii waan immoo tuyyuu barnoota namaa qaba jettan isinis waan viidiyoo irratti hojjettanii maxxansuun isiniif hin mijanne komentii jalatti naa barreessaa irratti hojjedhee gama viidiyootiin anatu isiniif fida isiniin jedha. Yaada keessaniif galatooma. Salaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Nagaan naa jiraadhaa.